dogongora kanaan dura uumamaa tureef immoo afwan ifama isin jira. Walumaa galatti galatoomaa ulfaadhaas subscribe gochuudhaan comment keessanillee barreessuudhaan like gochuudhaan. Wallahi ani hunda keessaniyyuu maal jedhee akka isin galateeffadhu hin beeku. Haa ta'u malee innillee inshallah boruu jechuudha. Akka jedhetti boruu karaa hawaasa miidiyaa niin baa warroonni na beeku barbaadan eenyudha inni immoo warroonni jedhanii shakkii garaagaraa keessa seenanii ani eenyummaa kiyyallee niin beeksisaanii jedhee jira. Eenyummaa isaa boruu jechuudha. Asrii booda jedhee jira. Kara galgala karuma isaati. Amma asrii booda nu biraan kara galgalaatti inshallah jedheetu jira. Kanaaf jennaani boruu asrii booda eessallee kan waliin ilaallu ta'a. Anillee agoonaa sallaallee kanuma waliin ilaallu ta'a. Haa ta'u malee wallahi yeroo Facebook ni kiyya fudhatame kana gidduutti bakka namni tokko kan nama ilaalu gaafa rakkatuu fi gaafa gammachuu isaatii fi gaafa rakkoo isaati. Wallahi namoonni kaleessallee na bira jiran namoonni kaleessa miidhama kiyyallee hin dandeenye har'as na faana jiru. Galatooman isin jechuu barbaadan namoonni tokko tokko immoo namoonni isa jala deemtanii gosh si tolchee baga itti cabsi maaloo ta'e maaloo godhi warroonni jettanii wallahi maaliif jira ittiin darbine yookaan haqa namaatti hin darbine yookaan immoo nama tokko hin arrabsine maaliif akka akkas jettanii Allahu aalam beeku ani maaliif akka ta'e jechuudha. Garuu haa ta'u malee anis obboleetti keessanii isinillee anaaf obboleetti kooti wal malee homaan qabnu isin jibbitanis isin jaalattanis ani isin hin jibbu akkasumallee rabbiin kun hin jibbini uummata akka rakkoon qabu jechuudha. Akkas jechuun barbaada. Garuu haa ta'u malee ani har'a kana hedduu takka gammadee jira. Innillee haa galatoomu. Wallahi osoo nama tokko tokkooti ani hedduu takka haa galatoomuun jedha inni iyyuu jechuudha. Osoo nama tokko tokkooti bilbila kan koo walumaa already bilbilli kan koo akkas godhee Facebook kan koo keessa messenger keessa seenee TikTok kiyya fudhatee እና osoo nama tokko tokko ta'e waan biraa miti wallahi waan hedduu godhuu danda'u jechuudha. Waan hedduu godhuu danda'u ture jechuudha. Garuu inni haa galatoomu. Inni akka inni isarraa dhageettillee akka jecha isaa keessattillee ani si miidhuudhaaf barbaadee miti yookaan immoo akka ati miidhamtu barbaadee miti jee osoo inni miidhaa kan hin barbaadu ta'e osoo akka ati miidhamtu kan hin barbaadu ta'e silaa qaatan si miidhuu danda'a ture. Garuu si miidhuudhaaf fedhee osoo hin taane yookaan immoo akka miidhamtu fedhee osoo hin taane bakka waatu achi keessa na galchee waan hin galeefis argeetiin jira. Garuu haa ta'u malee ani si miidhuu hin danda'u. Si miidhullee hin barbaadu. Ati obboleetti kiyya jedhee ati intala durbaa tokko miidhuun sirrii miti jedheetu wallahi hedduu takka turtii bareedaa wayii waliin dabarsinee guruppii goonee jechuudha. Garuu bakka gammadeetii jira. Walumaan galatti hedduu takka gammadee jira. Asumaanummaa wanni beekuu qabdan tokko wallahi namni bilbila isaa keessatti iccitii baatachuu danda'a. Ani bilbila kiyya kana kan erga qabachuu eegale bar dheeraadha jechuudha. Already waggaa lama minaamina ni ta'a. Bilbilli tokko na jalaa badee ture erga bilbila sana bitadhee emailii kan koo isuma bilbila kiyya kanarra jira ture. Emailii kan kee keessaa bilbila kan kee keessaa kan namni si ergu kan namaaf ergitu suuraalee ta'uu danda'a. Hiriyoota kan kee wajjin waan hedduu walii erguu dandeessaa. Maatii kan kee wajjin waan hedduu walii erguu dandeessaa. Namni biyya ormaa jiru namni bilbilli fi ati si fi bilbilli kan kee waan sitti caalu hin jiru jechuudha. Maaliif jenna bilbilli kan kee iccitii keetii bilbilli kan kee waan hunda keetii jechuudha. Waan hojjettu waan karoorfattee waan hundayyuu iccitiin bilbila kan kee keessa jira jechuudha. Kanaaf jenna namoonni tokko tokko immoo maaliif bilbila keessatti baadhattee deemta? Maaliif bilbila akkana akkas goota warroon jettan? Ishi namni maal keessa baadhatee deema? Sammuu kiyya keessatti baadhattee deemu hin danda'u. Sammuu keessa baadhee deemuuf waan hin qabu waan hin karoora kan koo waan hunda kan koo bilbila kiyya tokko harkaa qaba jechuudha. Kanaaf jennaan namoonni immoo
Maaliifati bilbila nama citii namaa kana goote namni bari citii guddaan jiraatiif miti bara assalaamu alaikum waalaikum salaam namoonni jechuun yaada isaanii si jijjiiru atillee yaada kan kenne jijjiirtaaf bar kanumatu citii jedhama bar maaliif jennaan namni tokko anaaf haasa'u ana wajjin haasa'uu isaa hawaasni beekuu dhiisuu danda'a garuu ana wajjin haasa'aa jirata yeroo kanammoo hawaasni gaafa ana faana haasa'uu isaa argu kara biraatti isa yaaduu danda'a siniif garee kara biraatti yaadanii maqaa isaa balleessuu danda'u maqaa xureessummaatti dhufaa kabiraammoo waan hedduu jedhamuu danda'a jireenyi namaa tokko babbaduu danda'a siniif galee uumama xiqqoodhan jechuudha namni waan guddaatu waan sinitti hima namni waan guddaa tokkotti waan namni tokko badu kan immoo waan jireenyi namaa badutti fakkaata garuu wanni guddaa miti waan xiqqoo tokkoyyuu yoo sababa taate wanni xiqqoo namti tokkoyyuu jireenya namaa balleessuu danda'a jechuudha. Garuu already walumaa galatti har'a kana wallaahi hedduu gammadeetiin jira ani walumaa galatti haa galatoomanii hiriyoonni kiyyallee itti dhaqanii amalaan naaf qabanii amalaan itti dubbatanii isi maal barbaadda maaliif akkana goota jedhaniini already bakka innillee haala gaariidhaan waan nu keessummeessiif galatoomii siin jechuu barbaada. Inni immoo boru ni dhufa live irraadhaan tiktokiidhaan liveidhaan boru ni dhufa jedhee jira waadaan nuuf galee jira eenyummaa isaallee ni ilaaltanii jechuu eenyummaa kiyyallee ni ilaalan jedhee jira akkasumallee hawaasallee yoo ni muufachise hawaasallee dhifamanii gaafadha jedhee jira. Anillee yoo ni muufachise dhifamanaaf godha jechuun namni hedduun qalbii cabuu danda'a namni hedduun muufatuu danda'a yeroo taate kana gidduutti nama hedduu muufachisuu hin danda'a. Nama hedduudhaan jechaanis ta'e gochaan itti darbuu hin danda'an beekuma ማለት hedduu takka aaratiin ture yeroo live irra dubbadhu waan hedduu aaree dubbachaa ture kanaaf jenna warrootaan natti aartanis ta'e warroota waan tokko natti muufattan dhiifama sin gaafachuu barbaada hunda keessaniyyuu hiriyootan kan kiyya faamilii kiyya oromoo kiyya dhiifama sin jechuu barbaada itti aansuudhaan immoo inshallah YouTube kiyya kun YouTube haaraadha subscribe naaf godhaa share like naa godhaa comment illee barreessa yaada keessan comment barreessati bakkiin ani sirraa'uu qabu bakkiin of sirreessuu qabu waan hundayyuu wallahi yoo na arrabsitan bar arrabni nama sirreessu garuu gorsa tokko yoo naa kennitan boonii lakki la mukti tokko inaara malee hin boba'u jedhan mukti lama immoo hin boba'aa jedha kanaaf jennaani ani yaaduma sammuu kiyyaatiin deemoo osoo hin taane isinis yaada sammuu keessaniitiin deemtanii na arrabsu osoo hin taane anarra meebii yaada bilchaata qabaachuu dandeessanii anarra isin beektota ta'uu dandeessanii beektu ta'a anarra waa barattanii beekuu dandeessan ana caala chaalenjii hedduu keessa darbuu dandeessanii jechuun kanaaf jennaan na arrabsu osoo hin taane waan jechuu osoo hin taane waan na fayyadu waan boruu kiyyallee maashaallah nama santu bara akkana na godhee arra kana as ga'e kan nama jechisiisu jechuudha yoo commentiin keessan illee mul'ate maashaallah goobez namni kun nama bilchaataadha kan siniin jechisiisu na barreessa na bakki sirraa'uu qabullee ni sirreeffadha bakki dogoggorri jirullee dogoggora kiyyarraa ni sirraa dogoggora kanaan dura uumamaa tureef immoo afwaan dhiifama siniin jira walumaa galatti galatumaa ulfaadhaas subscribe gochuudhaan commentii keessan illee barreessuudhaan like gochuudhaan illee na jajjabeessaa subscribe gochuun waan ittiin kaffalamu galatumaa asni jedha ani har'a gammadeetiin